jedhanii gaafachuun ni danda'ama garuu achi keessatti hin lixus hin godhus amma lolli dhaabbatutti gaafa lolli dhaabbatee for the right price lamaan keessan keessa you'll for the right price I will work with one of you lola keessa baa garuu jalqaba isa da so difama kurtumii go it's okay government policy jechuun kee dogoggora hin jenne kurtumii balleessuuf bishaan gogsuudha kan jedhe qaama mootummaati so akka poolisiitti jira yommuu ragaa barbaadde wanno na ergi barbaadu ragaa kee ragaa isa sanas hin barbaadu inamantaa sirriidhaan siin jedhe waan itti amantu ati akka nama dhaabbate garruutti amantiin kee waan itti amantu suni amantaa keeti waan ati ololosaa ta'u dhugaasaa ta'u ragaas qabda haa ta'u okay good for you regardless of where you stand the fight between these two parties is affecting my people I stand with the people and I want the war to stop in jechaa jira so achirratti ani si mormuu hin danda'u ka maal eenyuun ta'een si morma amma PP noto dhufe si morma kana miti sanatu jedhame maaliif jedhame jedhee si mormuu ni danda'a ani si mormuu hin danda'u sanarratti kan si mormuu lola narraa dhaabii irratti wal mormina malee maaliif akka lolli deemaa jiru ati I believe you that you have a full understanding and conviction that you are supposed to fight that's why you're fighting inni sunis siin mancaasee biyya lafaarraa balleessuun Oromoodhaaf bu'aa akka qabu amanee gochaa jira rakkina akka qabdu ati akka hin taane Oromoodhaaf waan hin taane akka taate amanee socho'a I'm not going to stand against him man woboo ta'ee isa loluu hin danda'u PP ta'ee isa loluu hin danda'u wal mormii akkasii keessan jiru an gidduu ta'ee lamaan keessan iyyuu dhaabaati lolli keessan dhaabbatu siyaasa keessan hiikkadhaadha wal ajjeesuu keessaa ba'aadha positioning sun immoo siif hin ta'u taanaan I fully understand jechuu fi fayyaa ta'e raajiitti kufu. Hallelujah, dumarratti nagay. Amen. Anyway, as you said earlier, ani topic maratti naasa topic keessa boon barbaadu. Watu topic itti seenin immoo wala manjara. Tokko bolees ko'ee keensi la kaasee ture. Duula wayiin argaa ayyaana bira deemtanii naasayinaa maal ka jedhan tokko. Ya jamaa mana teediidhaan naasofnaan abashaa biran deeminaa jettan. Mana iddoo biraan naasofnaan mana keessanitti koottaa yaada keessan gurguradhaa jettan. Yoo Oromoo bira dhufnee waan garaagarummaa Oromoon qabu wal dandeenyee teenyee haasofnes rakkoo. Maal goonume warra akkasittan. Ruumii 90tu banamee TikTokii kana irratti toopikii taane jechuudha. Kana balleessuu danda'uu qaba. Ati aniif ayyaanaa wal wajjiin barbaada. Ejjennoo kee baruun barbaada waan ta'eef. Maaliif hin kaasa kanaa waraanni barbaachisu irratti walii galle. Garuu ayyaanaa there is something amma isin lamaanuu gar tokko deebi'aati boodan gar tokkotti goraa jette gaafa nu haamnee cagannee qonnee facaasnu nu wajjin hin jiraanne gaafa injifannoo sanaa koottee dhufeen akkas godha yoo jette hin ta'u kanaaf dhugaan iddee lama hin jirtuuti iddee dhugaan jirtu sanatti citanii frankly yoo wabootu rakkoo qabatee akeeka adeemsa waboo rakkoo qabatee wabootu rakkoo qaba jechuun yoo mootummaa qabatee muusitti rakkoo qaba jechuun waboonis rakkoo qaba mootummaanis rakkoo qaba jedhaa kan deemnu yoo ta'e qubni namaallee wal caala iddoo wal caalu qaba waan ta'eef Allah gochuun gar tokkotti gaariidhaan jedhaa torbanis dubbadheera irra hin deebi'u toopikitti hin deebi'a. Lola jenna sila eekeen kaaseera warri mooraa tokkorra jiru waan wal fakkaataa kaasnaa beektaa. Lola yeroo jennu lola isa kam maadha lola dirree irraati conventional waarii gorilla waarii waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru haadhiis nume waraanni bilisummaa Oromoo gorilla waarii geggeessaa hin jiru haa jennu asiyuu bar lola gorilla waarii kan kaase gaaffii siyaasaadha hawwal lolaa jiru akeeka siyaasaadha hawwal lolaa jiru ideoloojiidha otuu amma cessation of war godhamee dubbadheen ture idea yeroon kaasu kanaan dura yaana yaadattoo ta'e designated area irra kaampeetuun taane designated area irra haa turu waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti immoo haa deebi'u waraanni mootummaa warri immoo iddilee ta'anii poolisii maalee haa ta'u hojii iddilee haa hojjetan jetteetu keesse idea ammas wal lola akeeka siyaasaadha kan wal lolaa jiru lola dirreetti kan nama geesse akeeka siyaasaadha gaaffii Oromoon qabutu qawwee kaasise. Otuu gaaffii Oromoon deebi'u sun deebi'a ta'eeti namni qawwee kaasuuf suusii qabu hin jiru. Gaaffiin Oromoo kun immoo otuu abaa'oo wabootu kaase ta'e waggaa 50 irraa ilmoo qilxuu fi jaarraa abbaa gadaa famaaf qawwee kaasanii bosona seenan.
Gaaffiin Oromoo waggaa 50-60 har'aa qawwee kan nu kaasisetu jira. Isa keessaa maaltu nu deebi'e? Isa keessaa maaltu hafe? Kaalkuleeshinii kaa'e. Isa keessaa kan hafe sinziree akkil jedhee afaan Amaaraatiin gaafa hin dubbatu. Wanti gaaffii Oromoo keessaa taakku tokko deebi'ee hin jiru. Kanaaf Oromoon gaaffii faandaamentaalii qaba. Yoo gaaffiin Oromoo faandaamentaalii deebi'e barbaaddu abaaboo bootiin, barbaaddu PPtiin, barbaaddu Tigireenuu dhuftee adeebistu. Oromoon rakkoo irraa hin qabaatu. Oromoon kan jedhu jiru gaaffii Oromoo faandaamentaal sun yoo deebi'ee ka jedhudha. Lola dhaabuu qofti gaafficha hin deebisu. Gaaffiin hin deebi'u ta'e immoo nagaan hin bu'u. Nagaa fi haqni wal duukaa deema. Haqa hin qabdu taanaan nagaan hin dhufu jechuudha. Oromoon immoo Itoophiyaanis nagaan argattu. Inni sila waa'ee sabboonummaa kaastee gara sitti dhufa. Kanaaf waan Oromoo qofaa dubbattu maaltu sin gashe waa'ee Itoophiyaa jedhu namoonni. No, Oromoon yoo nagaa argatte malee Itoophiyaan nagaan argattu, Oromiyaanis nagaan argattu yoo Itoophiyaan nagaa argatte malee jechuudha. Vice versa, taateef baateera cause and effect. Kanaaf lola yoonni kun noo dhaabateeyyuu lola ideoloojii jira. Kanaaf lolli siyaasaa sun hiika argachuu qaba. Deebii argachuu qabaadha. Noorii kana xiqqoo suspiciously ilaalee namni maaf hin jedhu ka jedhu irratti waa jedhamu san bira. Warri loorii labsu kuni baay'een isaanii dabballoota mootummaadha. Kanaaf ayyaanaan mootummaa baabsaas hin jedhu. Maaliif sitti fakkaate noor warri jedhu kun waan akka mootummaadha seera tasgabbeessuuf jiruutti loltuuma ta'ee kan nagaan barbaanne immoo akka waraana bilisummaa Oromoo ta'etti imeejii huumuutti kan jiru mootummaadha waan ta'eef. Nama hojii yoo wal lolte atii fi AK yoo wal loltanii AK'n poolisii wajjin yoo mana kee dhufe poolisichi AK deeggareetta malee seera tasgabbeessuu dhufee hin jettu. Lallabuu fuudhanii lallabuu fakkeessa waan ta'eef akkasitti ka'a waan ta'eef nooriin kun uummatatu dhiyeeffata yoo ta'e uummatichi eenyutu lola qaasuu qabaa jedheetu consult godhee evaluate ta'uu qaba. Eenyu bira jira? Ambassaa Dirshaa Maangaanoo eenyudha kan lola yeroo jennu lola kana hiika kan kennuu qabu eenyudha? Lolicha keessatti immoo kan shoora guddaa taphataa jiru eenyu kan jedhu madaalamuudha feesisa. Namni lola hin barbaadu keessumaa nuni naannummaa labsuu fedhee miti. Ijoolleen lixa Oromiyaatii maatii keenya waggaa 4 guutuu gidiraa argaa jiru. Kan mootummaanis nurraanoo shine kan PP miti faannoon nu fixe maatii keenya. Kan namni biraa akka wadala harree waarraa nu oolchuu dadhabanii naan iddee fedhee dhufee nu ajjeesutti jiru. Silaanutu qullaa buusee iyya ture nagaaf. Garuu inni nagaan akka jedhamu kanatti hin dhufu waan ta'eef. Isa kanarratti xiyyeeffachuutu nama feesisaa jechuudha yeroo puush goon. Gama biraatiin ammas stakeholderiin nagaa fiduudhaaf taatee muuvii tokko gaafa hojjetamu hundumtuu taateen gaafa baharii mataa isaanii qaban taatonni kun xaba mataa isaanii qabu. Yoo taateen tokko keessaa hafe sirriitti hin taphatiin hafe ergaan fiilmii sanaa galmaan hin ga'u. Qabsoo Oromoo keessattis taatonni bu'aa qabanitu jiru. Uummatichi iddoo qabaa, jaarmiyaan siyaasaa iddoo qabu, hayyoonni iddoo qabu. Warreen kun hundumtuu collectively Oromoo nagaa argachuuf haati Oromoo boo'icharraa daddabaleen dubbadha. Boo'ichi haata Oromoo Jaalmarroos, Daawudis, Mararaas warra ijoollee Oromoo keessa jiranis hin caala. Boo'ichi Oromoo hafuuf collective responsibility to face. Garuu collective responsibility fiduu fi mootummaatu ga'ee leencaa qabaa. Amma Tanzaaniyaa irratti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo gaafate lafa jira. Yoo isan deebisoo ta'e maaf lammaffaa araaraaf dhaqa? It's quite obvious. Compromise godhuutu feesisa jechuudha. Mootummaan compromise godhee gad bu'ee gochuutu isa feesisa jechuudha. Nan fixa daqiiqaa tokko miti. Kanaaf iddoo puush godhamu yoo puush hin goone deebii argachuu hin dandeenye. Mee ayyaana namni as keessa laalu namni 700 isinitti murteessu. Mallattoon nagaa addunyaa kanarratti waa sadiidha. Macaafa qulqulluu, Quraanaa fi alaabaa adii. Uummati keenya Oromoon beeki kitaaba qulqulluu baateetu laphee keessa rasaasaan dhaamee maxxanfamaa jira beeki waldaa keessatti. Isa kana dhaabe yoo hin jenne maaltu fida? Maaltu nagaa fidame yoo isa kana puush hin goone? Nagaa kan Baayibilii caalaa baatee deemu jira akka ija keenyatti arguu jiru. Kanaaf kana kabiraa dhumarratti waan hin jedhu maqaan dheenetti tasila obboleessi keenya daggaluma keessa ciqilfatanii ka jedhu tokko waan ceerii qabullee Oromoo irratti hin dubbannu ta'e natti tola. Daggala keessa ciqilfatanii ciisaan jiran murmi isaanii citee warri faannoon naannessitee ittiin fokkortu beeki waraana bilisummaa Oromooti. Lubbuu kaffalaa jira.
Kanaaf gad buusnee yeroo qeeqnu gad buusnee gatii kaffalamaa jiru gad hin buusina. Qabsoon kun kan deemaa jiru abidda boba'u jira. Abiddi immoo qoraanootti dabalame malee boba'u. Waraanni bilisummaa Oromoo qoraan ta'ee boba'eetu qabsoo kana jireessaa jira. Puushii gochuun collective responsibility fudhachuun gaariidha. Ergaa gosan siin jedhe immoo naaf hin irraanfatini fayyaa ta'a. Okay, fayyaa ta'e Scorpio otoo hin deemin keeriin buutee waan deebiteef keeriidhaaf hiree laachuun barbaada. Garuu immoo isa interview jettee interview of course I'll be more than happy as keessatti isin haasofna. Yeroo bal'aa arganne garuu gaaffii kee adda addaa akka gaafattuuf I'm open kan jedhu miidiyaa bakka adda addaan dhaqaa. Namoonni silas waa'ee OMN dubbadhu ani dhaaba Oromoodhaaf maqaa Oromoo waammatee Oromoodhaaf wanta xinnoo tokko iyyuu akka OMN wanta guddaa miti. Waan xinnoo tokko kan hojjetu iyyuu isarratti fuuldura dhaabbachuus isarratti saaminan yaadu. Inuma gaaffii as keessatti dhiyaatee maaliif OBN deemtee kan jedhameef deebii laachuudhaa fi dursa OMN fan laadde iyyuu jechuufi malee akkasitti akka hin ilaalamne adaraa keessan dhaaba qabnu dhaaba xixinnoo dhaaba guguddaa hundumaa inuma dhaabna. Atis akka nama dhuunfaa tokko qofaa otoo ta'in akka gaazexeessaas Commander Raajii akka dhaabaattan si ilaala gama tokko waan ta'eef akka institutionii tokkotti dhufee interview gochuu nan danda'a. Isa maayini humni faca'uu kana hamanii facaasanii gaafa hamanii dhufanii dandeetti immoo dhuftee mataa irratti akka hin jenne amma bakka qabadhu filannoo kee godhii where is your bet kan jedhudha. Ani natti haafu isintuu hammadhaati nyaadha. Rakkinni tokko jiru walajjeesuma keessa haa ba'amu uummanni koo dhumuu keessa haa ba'u malee isin bakka hammattanitti lamaan keessan iyyuu hammadhaa nyaadhaa. Gaaffisaa gaafa dhufu immoo eenyu akka eenyuun barbaadu ni argina. Gaafa nagaadhaan gaafa milkooftanii innaan bakka abbaan milkaa'u malee ayyaanaatu isin kadhatee isa hammatan barbaadamu isintu ayyaanaa kadhatee kan hammanne kanarratti kottuu hojjedhu waama jedhu isa gaafa waa arginu ta'a. Lamaan iyyuu gannaa ta'anii rakkina tokko hin qabu. Uummanni koo qotee bulaan uummanni koo inni dadhabaan haadholiin fa'aa akka jetteetti mana amantaa keessatti akka rasaasaan uumuunsa waan baay'ee dhageenya waan sukkanneessa waan baay'ee dhageenya. Kuni uummata keenya irraa akka qolamuu fi hojjedha. Kuni ta'eennaan hammadhaati nyaadhaa. Nus egaa akkam akka taanu rabbiitu nu beeka jechuuf Raajii keenya interview sanas I look forward to it. I'm happy. Just communicate. Bilbila koos qabda waan ta'eef communicate goona. Which war isa jedhu which war the war you're talking about beeta which war akka ta'e the war causii qaba maal jedhu everybody is talking about cause. I'm not questioning